commenti, like, subscribe warroonni barbaadan akka isinii like isin hunda keessaniifuu godhu warroonni barbaadan yuutuubii kee jala seentanii Haliimaa yuutuubii chaanaalii jala seentanii commenti, subscribe, like hundi keessanuu warroonni barbaadan yuutuubii kee jala seentanii godhuu hin dandeettanii inshallah. Hello jetti ijoolleen Oromoo, hello jetti ijoolleen Oromoo. Commentirraa like nuu dabalaa, commentirraa like nuu dabalaa. Guruppii hidhannee wal barsiifnaa, waan hin beekne wal gaafannaa. Ka beeku nu barsiisaa, kan beekne haa gaafatu. Abdullaahi galatoomii siin jennaa. Abdullaahi galatoomii ati abdii garee kana hundaa. Abdullaahi bichaa miti abdii garee kana hundaa. Hello jetti ijoolleen Oromoo. Commentirraa like nuu dabalaa, commentirraa like nuu dabalaa. Warroonni like barbaadanii like koonaaf godhaa. Isin hunda keessanii like isinii godhaa. Yoo nuti waliin qarqaarre eenyuun nu qarqaara? Wal qarqaarree hundi kennaa like walii haa goonu. Jajjabaadhaa isiniin jedha Oromoo tiyya qaalii. Jajjabaadhaa. Obboleessa keenya Abdullaahi baarakallah fiik. Jazaalaki khayr isin jenna. Rabbiin jazaa kee sii haa kafalu. Ammallee beekumsa dhuma hin qabne akkanumatti dabalee sii haa kennu siin jenna. Wallahi Rabbiin sirraa haa jaalatu. Wanta baay'ee sirraa baranne. Yuutuubii banuu dhiisiti. Imeelii akka itti banan hin beeknu. Walaakin siif obboleeyyan keenya hedduu ka miidiyaa irratti nu barsiisan. Rabbiin beekumsa dhuma hin qabne isinii haa dabalu. Keessattuu guruppii hiitee namoota hin beekne hedduu kana waan baay'ee barsiistee qarqaaruu keetiif hedduu galatoomi siin jenna. Abdullaahi obboleessa keenya qaalii kabajamaa jaallatamaa. Inshaallah du'aa isii goona. Akkuma ati khayrii nu yaaddee waan baratterraa nu barsiiste kana Rabbiin khayrii ati yaadde tana caala dabalee siif haa kennu. Beekumsa sii kenne kana sirraa hin fudhatini. Akkanuma dabalee sii haa kennu. Jazaa sii haa kafalu. Hedduu galatoomi siin jenna obboleessa keenya qaalii. Oromoo tiyya qaalii obboleewwan keenya warroota guruppii jala jirtan hundaayyuu wal jajjabeessinaa. Commentii, like, subscribe walii goona. Gaafii malee warroonni garee keessa jala jiru hunduu wal beeknaa. Yuutuubii waliin hunduu like godhee Telegram irratti ergee nama wal qarqaaruu hin danda'ama. Inshaallah wal qarqaarree walaa jajjabeessinu. Fakkeenya Abdullaahi obboleessa keenya kanarraa fakkeenya fudhanne akkuma inni guruppii walirra hidhee wanta khayrii nu gargaare kana nullee akkasumatti wal haa gargaarru isiniin jedha. Warroonni like commentii barbaadan yuutuubii kee jala seentanii na gargaaruu hin dandeettanii. Anillee isin qarqaara. Obboleessa keenya kanallee du'aa godha. Guyyaan irraa guyyaa jimaataati. Alhamdulillah. Guyyaa khayrii, guyyaa kabajamaa, guyyaa gammachuu, guyyaa ibaadaa, guyyaa nasrii diinii kana ka Rabbiin ittiin nu ga'e. Alhamdulillah. Warroonni muslima taatan nabii keenya irratti salawaatu buusuu akka hin daganne. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid. Guyyaa irraa guyyaa jimaataa, guyyaa kabajamaa jaalatamaa waan ta'eef zikrii jabeessaa, nabii keenya irratti salawaata heddummeessaa. Baarakallah fiikum, jazaalakum khairan akwaani. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-azim. Subhanallah wa la ilaha illallah. والحمد لله. الله أكبر. بارك الله فيكم. جزاكم خيرا. أكما دلقا دلقتنيتي ذكري
nabii keenya sallallahu alaihi wasallam salawaata irratti buusu akka hin daganne isiniin jedha obboleewwan kiyya. Yaa maaliifi haasawaan dhiifnu dalagaa keenyallee dalagataa jirra. Summa alhamdulillah rabbii fayyaa nuu kenne, alhamdulillah islaama nu godhe, waa hunda guutee ija nuu kenne, gurra nuu kenne, afaan nuu kenne, harkaa luka nuu kenne. Summa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbii keenya kanaafuu galatoonfatuu qabna. Maqaa rabbii keenya osoo hin dhayin yoo oolle nama shayxaanii karaa masakee akka hin taane jabaadhaa. Rabbii keenya galata galfadhaa. Rabbii fayyaa isinii haa kennu, amrii kulli isinii haa laaffisu. Isin hunda keessanuu Oromootiya qaalii aan isin jal'aa rabbiin ol ta'e isin haa jaalatu. Khayr irratti ol gargaaruu keessaniif baay'ee namatti toltanii nama gammachiiftanii galatooma hundi keessanuu jajjabaadhaa. Akkanumatti itti fufaa isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh ta'ala.